nagaa waaqayyo bakka jirtu hundumaatti isiniif haa baay'atu. An boonsaan jedhama. Har'a ayyaanni waaqayyo na gargaaree dhiyaadheen jira. Ulfinni galanni waaqayyoodhaaf bara baraan haa ta'u jecha har'a sagalee waaqayyoo gabaabduu shan isinitti hima. Kiristoos keessatti kiristaanonni poozishinii akkamii akka qaban, Kiristoos keessatti kiristaanonni aayidentiitii eenyummaa akkamii akka qaban akka isaan baran yookaan warra beekan immoo akka isaan yaadatanii fi keessa koo dhufeenaan isinitti dubbachuu barbaade. Waaqayyo bara keessan hundumaa yoo eebbisu an har'as ayyaana naa baay'atee fuuldura keessanitti argameera. Isiniifis akkasuma ayyaana baay'atu ayyaana waaqayyoo keessa jiraadha. Gargaarsa waaqayyootiin immoo amma yoo nageenyarraa ammas immoo deemnee ce'uudhaaf jirra. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kiristaanonni jireenya isaanii keessatti poozishinii isaaniif kenname, aayidentiitii isaaniif kenname, eenyummaa isaaniif kenname baay'een isaanii beekuu hin beekan, baay'een isaanii hin beekan, baay'een keenya hin beeknu, hin dagannaa jechuudha. Kiristaanummaa keessatti aayidentiitiin keenya hin beeknu taanaan jireenyi xaxamaa ta'a. Aayidentiitii keenya, eenyummaa keenya, poozishinii keenya hin beeknu taanaan karaa Kiristoos eenyummaa siif kenname, karaa Kiristoos poozishinii siif kenname, karaa Kiristoos iddoo siif kenname, karaa Kiristoos aboo siif kenname hin beektu yoo ta'e jireenyi koompileeksis ta'a. Eenyummaa keenya wallaaluun keenya, iddoo keenya wallaaluun keenya, aayidentiitii keenya aboo qabnu wallaaluun keenya jireenya akka nuti cimnu godha. Aayidentiitii akka nuti dhabnu godha. Eenyummaa akka nuti dhabnu godha. Konfiidensii akka nuti dhabnu godha. Kiristoos keessatti ati eenyummaa kee hin beektu taanaan konfiidensii qabaachuu hin dandeessu. Kiristoos keessatti aboo hin qabdu taanaan konfiidensii jireenyatti qabaachuu hin dandeessu. Kiristoos keessatti aboo qabdu, iddoo qabdu, mirga qabdu, awutooriitii qabdu. Poozishinii qabdu, eenyummaa qabdu, aayidentiitii qabdu hin beektu taanaan jireenya keetti konfiidensi qabaachuun, konfiidensi ta'uun sitti cimaa jechuudha. Kanaaf iyyuu jireenya keessatti akka jireenyi sitti hin cimneef, akka jireenyi si hin wallaalchifne yookaan si rakkiifneef, si hin dhiphiifneef, yaaddoo hin qabaanneef jiraachuu yoo barbaadde yoo ta'e, dhiphina kanarraati, yaaddoo kanarraati firii taatee jiraachuu yoo barbaadde yoo ta'e, poozishinii Kiristoosiif kenne amaniiti jiraadhu. Awutooriitii Kiristoosiif kennetti amaniiti jiraadhu. Beekumsa Kiristoosiif kennetti amaniiti jiraadhu. Isatti amantee yoo jiraatte gammaddee jiraatta. Poozishinii kee yoo beekte iddoo kee beektaa waan ta'eef wanti si dhiphisu wanti si yaadus tokkollee jiraachuu hin danda'u. Aboo qabdutti beekta yoo ta'e, aboo Kiristoosiif kenne beekta yoo ta'e, aboo sana waan qabduuf eenyuyyuu asii gadi si hacuucuu hin danda'u. Biyya lafaa si hacuucuu hin danda'u. Addunyaan si hacuucuu hin danda'u. Seexanni si hacuucuu hin danda'u. Sababni isaas ati aboo karaa Kiristoosiin siif kenname beekta waan ta'eef. Kanaaf iyyuu poozishinii Kiristoos keessatti qabdu beekta taanaan, awutooriitii Kiristoos keessatti qabdu beekta taanaan, aayidentiitii Kiristoos keessatti qabdu beekta taanaan, aboo yookaan immoo beekumsa iddoo haala Kiristoos Waaqayyoo Abbaan karaa Kiristoosiif kenne beekta taanaan wanti si yaaddessu wanti si dhiphisu tokkollee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kana jechuun immoo Kiristoos keessatti ati isa siif xumurame jiraattaa jechuudha. Kiristoosii wajjin isa siif xumurame jiraattaa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hundumti keessanii akkasiin aboo Kiristoos isiniif kenne, poozishinii Kiristoos isiniif kenne beektanii jiraattaniif puush isin gochuun kakuu haaraa keessatti Kiristoos keessatti jechi jedhu beekamaadha. Kiristoos keessatti jechuun poozishinii amantootaa kakuu haaraatiif kennamedha. Iddoon keenya yookaan immoo poozishiniin keenya Kiristoos keessadha. Hojiin Waaqayyoo ni dhuma Kiristoos keessa akka nuti jiraannu barbaada. Hojiin Waaqayyoo ni dhuma Kiristoos keessatti poozishinii keenya barree, eenyummaa keenya, aayidentiitii keenya barree, jireenya biyya lafaatiin, yaaddoo biyya lafaatiin, rakkina biyya lafaatiin akka nuti dhiphannu otoo hin taane iddoo keenya barree akka nuti gammanne jiraannu yaada Waaqayyootu nuuf qaba. Kanaaf Waaqayyo kan inni nurraati barbaadu Kiristoos keessatti iddoo keenya beeknee akka nuti jiraannudha. Kanaaf kaayyoo Waaqayyo kan inni nu beeku Kiristoos keessattidha jechuudha. Kiristoos keessatti beekamtaati. Kiristoos keessatti iddoo qabdaati. Malee isa namoonni isin jedhan miti. Biyyi lafaa diffaayinsi gochuu hin danda'u. Haalonni kee diffaayinsi gochuu hin danda'an. Rakkoon kee diffaayinsi even namummaan kee foon kee diffaayinsi gochuu hin danda'u. Foon kee dadhabbiin keeyyuu diffaayinsi gochuu hin danda'u. Because ati Kiristoos keessatti iddoo haaraa qabda. Ati Kiristoos keessatti uumama haaraa taatee ati Kiristoos keessatti poozishinii haaraa, aayidentiitii haaraa, aboo haaraa, eenyummaa haaraa qabaatita jechuudha. Kanaaf biyyi lafaa iyyuu sin danda'u. Hadheessuun seexanaas hin danda'u. Hadheessuun namootaas hin danda'u. Haalonni yoo sitti ciman iyyuu ofii kee yoo of ceephaate iyyuu Kiristoos keessatti garuu eenyummaan ati qabdu, poozishinii ati qabdu, awutooriitiin ati qabdu, namummaan haaraan ati qabdu suni siin ol si kaaseera jechuudha. Poozishinii kee ol kaaseera jechuudha. Iddoo kee ol kaaseera jechuudha. Iddoo dur keessa jirtu jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Ati iddoo duraan irraati iddoo kan biraarra jirta jechuudha. Kanaaf iyyuu biyya lafaa wajjin wal madaaluu hin dandeessu.
hiriyoota kee wajjin jireenya hiriyoota keetii wajjin jireenya biyya lafaati wajjin ikoonomii biyya lafaati wajjin siyaasa biyya lafaati wajjin ati wal madaaluu hin dandeessu jechuudha. Sababiin isaas ati Kiristoos keessatti iddoo haaraa argatteetta. Waaqayyo Kiristoos keessatti akka ati iddoo haaraa argattu godheera. Waaqayyo Kiristoos keessatti akka ati eenyummaa haaraa argattu godheera. Waaqayyo Kiristoos keessatti akka ati mootee jiraatu akka ati bara baraan dhaaltu mootummaa Waaqayyo taatu godheera. Kanaaf iyyuu kanatti amantee jiraachuun siif ta'a jechuudha. Kakuu haala keessatti dhamaatiin tokko illee hin jiru. Wanti si dhamaatu tokko illee jiraachuu hin danda'u. Dhameen argadha jettee yoo yaadda yoo ta'e, dhameen iddoo poozishinii kana, dhameen ayyaana argadha yoo jetta ta'e, dhameen jireenya barbaraatti gala jette yoo ta'e, ofumaa dhamaa jirta, ofumaa dhamaatiin kee akkasumatti badduus jalaa ba'a jechuudha. Kanaaf immoo kennaa tolaa karaa Kiristoos argatte kanatti amante jiraachuun siif ta'a jechuudha. Kanaaf immoo Kiristoos keessatti jedhamee akkuma beekamu kakuu haaraa keessatti jechuudha. Kiristoos keessatti wanti jedhu iddoo kee yookiin poozishinii kee poozishinii kee siif hima. Kiristoos keessa yeroo taanu poozishiniin keenya geeddarameera. Kiristoos keessa yeroo taanu eenyummaan keenya geeddarameera. Kiristoos keessa yeroo taanu namummaa itti biyya lafaa nu beektu, namummaa itti namoonni nu beekan geeddarameera jechuudha. Kanaaf immoo eenyummaan keenya inni moofaan sun geeddaramee poozishinii haaraa, awutooritii haaraa, aboo haaraa, yaada haaraa, qalbii haaraa geeddaranneetu Kiristoosii wajjin hin jiraanne jechuudha. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Kiristoos nuuf waan hundumaa keenyadha. Kiristoos nuuf aboo keenyadha. Kiristoos nuuf beekamtii keenyadha. Kiristoos nuuf eenyummaa keenya isa haaraadha. Kiristoos nuuf mo'icha keenyadha. Kiristoos nuuf gammachuu keenyadha. Kiristoos nuuf yaada keenya isa haaraadha. Kiristoos nuuf jireenya bara baraati. Kiristoos nuuf waan hundumaa keenyadha jechuudha. Kiristoos keessatti ati ifa addunyaatiin wangeela Maatewos boqonnaa 5:14. Kiristoos keessatti ati soogidda biyya lafaati. Wangeela Maatewos boqonnaa 5:13. Kanaaf Kiristoos waan hundumaa Kiristoos keessatti damee muka wayinii Kiristoositti jirudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15:1-5. Kiristoos keessatti anii fi ati guutuudha. Qolaasiyaas boqonnaa 2:10. Karaa Kiristoos ani mana qulqullummaa Waaqayyoo tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 6:19. Kiristoos nuuf waan hundumaa keenyadha. Karaa Kiristoos eenyummaa hamma kana qabna jechuudha. Karaa Kiristoos eebba hafuura hundumaatiin eebbifamteetta jechuudha. Yoo amante ati iddoon kee, poozishiniin kee, awutooritiin kee warra amma waamne kana keessa jiraata jechuudha. Ati karaa Kiristoos eebba hafuuraatiin qulqulluudha. Ati karaa Kiristoos qajeelaadha. Ati karaa Kiristoos dhaaltuu mootummaa Waaqayyooti. Ati karaa Kiristoos eebba hafuura hundumaatiin guutamteetta. Ati karaa Kiristoos dhaaltuu mootummaa Waaqayyooti. Ati karaa Kiristoos jireenya bara baraa argatteetta. Ati karaa Kiristoos mirga Waaqayyoo teesseetta. Ati karaa Kiristoos uumama haaraa taateetta. Ati karaa Kiristoos jireenya haaraa argatteetta. Ati karaa Kiristoos guutuu taateetta. Ati karaa Kiristoos Waaqayyoon filatamteetta. Ati karaa Kiristoos uumama haaraa taateetta. Ati karaa Kiristoos jireenya haaraatiin eebbifamteetta. Kiristoos keessatti eenyummaa kee ergi barteeti. Kiristoos keessatti namummaa isa haaraa qabdu sana ergi barteeti. Hiriyaa keetti, obboleessa keetti, maatii keetti, warra wajjin baratu, warra wajjin hojjetutti eenyummaa isaan Kiristoos keessatti qaban itti himi. Kiristoos Iyesuus hin fudhatan. Kiristoos Iyesuus keessatti uumama haaraa akka isaan ta'an itti himi. Ifa keessa jiraadha, ifa